nuti barbaannu amata irraan 30 40 ijoollee barnoota tokko qofa beeytullee barbaannu beeki amin maal jeenaan jiitu zamanaatuun barbaanne gadaatuun barbaanne gadaan as deemu ilmoon inni barbaadu mucaa tokko khadiin ilmoo takka khadiin hin jabduudha digrii fi waan namni qabaatuu qabu diiniis qabu diinagdeelleen jabaadha barnoota namni amma baratulleen darajaa barnoota guddorra jiru barbaaddi duniyaan as deemti islaamummalleen san barbaaddi biyyi teenyatun illeen san barbaaddi mucarree faasitti afaan arabaa ijoolleen dubbattu sun amata irraa muraasan allakkaa'u kana booda diblomaasiin biyya tanaa ijoollee tana isin ija akkamii waa laaltanii naan galuu beeki gizee garii hawaasni kiyya kun ija akkamii waa laala inaa'uu dhiisaatu mucaa asitti nuti itti ifaanyu kun diblomaasii Itoophiyaa ta'uu ta'a afaan arabaa beeka waan ijoolleen biroon beekne afaan arabaa beeka yoo xiqqaate ni barreessa ni dubbisa barreessee dubbisa nama akkanaa argachuuf yuunivarsiitiin Finfinnee mana pereedii afaan arabaa itti baratan gootee lafaan jirtu miskiina wallah qabeenyan beekan dhaban wallaalan wanni guyyaa keessaa itti si leenjisan hangam takka jaba yoo mucaan kun har'a leenjii waa xiqqisho fedha kun gaafa guddatelle ni khataba ni dubbisa yoo fagaatte haasawa xiqqoo isa hanqata haasawa sanni haasawa yeroo gabaabaa booda akka biyyatti akka barnootatti akka diinitti akka hawaasummaa biyya tanatti ilmaan kanaatu baatiriin barbaadamuu ta'a amiin maal jeenaan jiitu ilmaan naafi ati arra guddifu ilmaan kabajaa qabu ilmaan gubboo nyaan ilmaan dalagaa ofii jabeessu ilmaan amaanaa jabeessu gubboo nyaatuun haraama amaanaan jabeessuun dirqama jechuu irratti masjiidaa fi mana barnoota hudaa kana jidduu guddate kanaatu biyyi kana barbaaddi bee biyyi kana barbaaddi feetu jaaladhu feetu jibbi sii galullee sii galuu baatullee namni arra duniyaan baatirii ibsitee barbaaddu ilnama amaanaa qabu bee dhiiras ta'ee dubras ta'ee horii kee namni ati arra itti kennuu barbaaddu nama amaanaa qabu kaampaanii ta'e namni ati abbaatti gootee siraaskaajii godhuuf barbaaddu nama amaanaa qabu nama digirii tuuleemi namni digirii tuulee guutuu dachii rabbii tanaa beek amaanaan tun eessaa dhufti kabajaan kun eessaa dhufa naamusni eessaa dhufa masgiidaa fi mana hudaa akka amma nuti itti barannu kana jidduudha ilmoon itti gaafatama beeytu itti gaafatama ummata fi biyya fi khafiraa ilmoon beeytu tadiin as keessaa baati jechuudha qura salaata qofaami wanni qaraayisa diiniin ummataa qaraasaa jira barnoota guddina ummataa barsiisaa jira irratti xiyyeeffadhaa sabrii godhaa irratti obsaa akka gaariitti sabrii feesisa ilmaan guddisuun obsa feesisa irratti obsaa irratti jabaadhaa irratti waan qabdanillee baasaa ilmaan bareedaa akka baafnu karaa kanarratti akka tattaaffii goonuu dhaamsi xiyyaa kana